Shama harka fuunee oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Sababa wal waraansaa kaaba Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e zoonii Walloo Kibbaa fi Kaabaa, zoonii Waagimiraa fi Affaar irraa buqqaanii namoonni magaalawwan Dassee, Kombolchaa fi Hayii keessatti 350 akka ta'an aangawoota zoonii Walloo Kaabaa waabeffachuudhaan gabaasni Masfinarraa Dassee irraa qindeesse ibseera. Itti gaafatama ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa zoonii Walloo Kibbaa kan ta'an obbo Masaay Maaruu akka ibsanitti Walloo Kaabaa Haanaa 11 fi magaala 8 keessaa Soqoxaadhaa fi naannoo Affaar zoonii 4 keessaa wal waraansa baqachuudhaan namootaan buqqa'an kanaaf amma ammaatti gargaarsi kan taasifamuu danda'e namootaan 200,000 fi 50,000 qofa. Namootaan qeerraa buqqa'an kun caalaan isaanii mannootaan firaa fi ofii isaaniitii manneen kireeffatanii yommuu jiraatan namootaan 10,000 ol ka'an immoo mannootaan barumsaa 22 akka bakka qubannaatti qopheeffamanii gargaarsi taasifamaa fi jiru ibsameera. Haa ta'u malee gargaarsi mootummaadhaa fi dhaabbata fannoo diimaa addunyaatiin taasifamaa jiru yommuu baay'ina namoota gargaarsa barbaadanuutiin wal bira qabamee ilaalamu gahaa akka hin taane aangawoonni zoonii Walloo Kibbaa himuu isaanii gabaasni Masfinarraa ibseera. Dhibeen COVID-19 bulchiinsa Dirree Dawaa keessatti babal'achaa deemuu isaatii fi jiraattonni tarkaanfii of eeggannoo fudhachaa akka hin jirre jiraattonnii fi aangawoonni himaniiru. Gabaasni Addis Chokkol Dirree Dawaarraa qindeesse akka jedhutti mootummaan gargaarsa dhukkubsatoota COVIDiif kennaa ture waan dhaabeef namoonni dhibee kanaaf caalaa saaxilamanii jiru. Walga'ii hubannaa hawaasaa guddisuudhaaf Dirree Dawaa keessatti taasifame irratti itti gaafatamtuun biiroo fayyaa bulchiinsaa Aadde Lamlam Bazaabbii akka jedhanitti gosti COVID-19 Deeltaa jedhamee waamamu torban lamman darbe keessatti tatamsa'insi isaa fi miidhaan inni geggeessaa jiru harka 100 dabaleera. Kanaan dura guyyaatti hanga nama 5 kan ture lakkoofsi namootaan vaayirasiidhaan qabamanuu yeroo ammaa gara nama 40tti ol guddachuu isaa kan dubbatane Aadde Lamlam yommuu koronaan biyyattii keessatti jalqabe nama tokkoo fi amma birrii 100,000tti bulchiinsi gargaarsa gochaa ture. Amma garuu mootummaan waan gargaarsa sana dhaabee fi namoonni COVIDiin qabamanuu ofii isaaniitiif kaffalanii wal'aanamu. Haala amma jirutti yoo xinnaate hanga birrii 10,000 fi 15,000 kaffaluudhaaf namni danda'u hin jiru. Gatiin qorichi ittiin bitamu guyyaatti gara birrii 3,000 fi 4,000 ga'uu danda'a. Namni qarshii hin qabne kana keessaa fidee akka kaffalu akka hin beekne itti gaafatamtuun biiroo fayyaa bulchiinsa Dirree Dawaa dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis jiraattonni baasii maallaqaa guddaa ta'ee fi du'arraa of eeguudhaaf akka vaayirasichaan hin qabamne of eeggannoo gochuu haala danda'an irratti manoottan barumsaa fi dhaabbileen amantaa akka ga'ee isaanii taphatanuu waamicha taasisaniiru. Poolisiin magaalaa bulchiinsa Dirree Dawaas tarkaanfii yommuu vaayirasichi jalqabe fudhachaa turan akka jalqabuuf deemanu kan ibse gabaasni Addis Chokkol. Dhiyeenya kana namootaan 44,265 irratti qorannoo taasifameen jiraattonni 5,806 vaayirasichaan qabamuun isaanii beekame kana keessaa lubbuun namoota 91 darbeera. Kun sagalee Ameerikaati. Waa'een talaallii dhibee COVID-19 ijoo dubbii ta'ee kan irratti mari'atamaa jiru walga'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa, Pirezidaantiin Chaad Mohammad Idris Deebii fi Pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveni haasaan isaan taasisanii dhiyaateera. Akka wiirtuun to'annoo fi ittisa dhukkuba Afrikaa jedhutti jiraattota Afrikaa keessaa yeroo ammaa kan talaallii COVIDiin fudhatanii 400 qofa. Addunyaa irratti talaalliin doozii biliyoona 6 kan kennamu yommuu ta'u, jiraattota biliyoonii 1.2 kan qabdu Afrikaan amma ammaatti kan isheen argatte 200 duwwaadha. Dhimma kana irratti yaada kan kennan pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Ramaphosaan gocha haqaa fi haamilee hin qabnedha jedhanii qeeqaniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Steetsi Joo Baayiden biyyi isaanii talaallii COVID-19 Pfizer jedhamu doozii miliyoonii 500 bituu iseetii fi gargaarsa biyyoottan birootiif akka kennamu dubbataniiru. Walga'ii guyyaa har'aa irratti pirezidaantiin biyya Iraaq, Kuubaa, Salvaadorii fi muummeen ministeeraa Itaaliyaa haasaa akka godhan gabaasameera. Sababa dhibee koronaatiin kan ka'e hangafoonni biyyootaa harki caalaan haasaa isaanii kan dhiyeessan viidiyoo dursamee waraabamee fi marsaa intarneetiitiin akka ta'e beekameera. Walga'ii mootummoota gamtoomanii irratti qaamaan argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidaantiin Gaanaa Naanaa Addoo Daankiwaa Akuufo Addoo waggoottan lamman darban keessatti dimokiraasii irratti okkorri raawwatamuusaa addunyaan ragaa akka bahaa jiru dubbataniiru.
akka Akuufo Addoo jedhanitti fonqolchi loltootaan Giinii fi Maalii keessatti taasifame tuffii bulchiinsa dimokiraasii irraa kan ka'edha. Dura taa'aa garee biyyoottan Afrikaa lixaa ECOWAS kan ta'an pirezidaantiin Gaanaa ECOWAS warreen Giinii keessatti fonqolchuu raawwatan irratti biyyattii miseensummaa irraa ugguruu irraa kaasee tarkaanfiin adda addaa fudhatamuusaa ibsanii ECOWAS mootummaa dimokiraatawaa ta'e dhaabuu irratti fedhii inni qabu ibsaniiru. Maalii keessatti mootummaa akka yeroo dheeraa dabalatuu fi ECOWAS akka waliigalteedhaa fi qophaa'aa hin taane ibsanii Maaliin gara dimokiraasiitti deebi'uudhaaf guyyaa kenname onkoloolessa 29 bara 2021 darbuu akka hin dandeenye kan ibsanii Akuufo Addoo Afrikaan akka miseensa biyyoottan dureeyyii 20 taate akka galmooftu gaafataniiru. Dhibeen COVID-19 amma ammaatti addunyaa irraa lubbuu namootaan miliyoona 4.7 dabarse lubbuu lammiilee Keeniyaa 5,000 galaafachuu isaa pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa himaniiru. Walga'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 76ffaa irratti haasaa karaa intarneetiitiin kan godhan Keeniyaataan akka jedhanitti tajaajilli talaallii dhibee koronaa akka walqixa nama hundaaf mijachuu qabu hubachiisaniiru. COVID-19 sadarkaa idilee addunyaatti imala tuurizimii, raabsa mi'aa fi investimentii hubuudhaan dinagdee addunyaa irratti miidhaa guddaa geessisaa jiraachuu isaa kan himan Keeniyaataan sirni addunyaa namootaan hundaa fi kutaa hunda keessatti karaa daldalaatii fi sammuu oomishaatiin walqixa hojjechaa hin jiru jedhaniiru. Dhimma babal'achuu faayinaansii seeraan alaa fi meeshaa waraanaa seeraan alaa kan kaasan Keeniyaataan bara kana ji'a onkoloolessaa keessa biyyi isaanii Keeniyaan pirezidaantummaa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii akka fudhattu ibsaniiru. Yommuu biyyi isaanii pirezidaantummaa mana maree nageenyaa fudhattu keessumaa waa'ee nageenya addunyaatiin wal qabatee waan dursamuu qabu irratti biyyi isaanii akka hojjettu ibsaniiru. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii nu wajjiniin tura. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Hawaasni addunyaa siiviilota Yemen miliyoona hedduu jireenya rakkisaa obsuun hin danda'amne keessatti dhiise jechuun hayyoonni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa qeeqanii jiran. Kunis kan jedhame wal waraansi siiviilota irratti geggeeffamaa jiru waggaa 7ffaa qabachuuf yeroo jedhu kanatti. Erga bara 2015 qabee wal waraansi biyyattii keessatti jalqabee as namoonni ajjeefaman 20,000 ol ta'uuf lakkoofsi kun kanneen baran ajjeefaman 1,200 otoo hin dabalatin akka ta'e dubbatan qorattoonni. Baqataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa guutuu akka hin ibsamne gaafate kan Abdii jedhamu jaallanneen achirraa haasofsiisteetti akkas jedha. keessattuu ergi lolli bara 2015 seenee kaasee walumaa galatti haalli Yemen keessa baay'ee ulfaataadha. Keessatti immoo haalli magaalaa sanaa haalaan baay'ee ulfaataadha. Maaliif UNHCR waajjira cufattee jirti. Amma kan waraqaa namaa jijjiiruu qaama mootummaa biyyattii of jalatti qabatee yeroo warraan saarallaa jedhanii of waamanii isaan immoo waraqaa seera namaatiin jijjiiranii haalli jiru baay'ee rakkisaa jireenyi ulfaataadha haalaanii. Keessattuu mana jireenyaa kiraayee fudhachuun dalagaa dadhabduu fi kiraayiin manaa keetii waliin madaalu amma ji'a dhumaa kana keessa nama hedduutu manarraa bahuuf deema. Abbaan manaa nama hedduu manarraa baasuuf deema. Manni barumsaa dhiyaate ijoollee daa'ima barumsaa naqachuudhaaf haalli baay'ee ulfaataa jira. Kiraayii manaa kaffaluu dadhabuurraan kan ka'e. Dalagaa dadhabduu fi haalli jireenya biyyattii ardii samaayii ta'ee waan wal argee hin danda'amne jireenyi baay'ee ulfaateera. Jireenyichi siyaarwaa tokko namaa gochuu hin dandeessu. Bara darbe keessa sababa koronaatiin seelamman tokko akka nama gargaaruu ta'anii sabooddee deebi'anii cufatan. Haalli rakkatummaa keessatti biyya sanaa keessatti namnu karaarra bulaa jira jedhamee waan tokko waan na tursiisu hin qabu jechaadha. Baay'ee ulfaataa ta'eera haalli. Keessumaa ijoolleen gubatan immoo gargaarsa yoo hin arganne baqattoonni immoo akka haaraatti seenaa jiru qeebalamaa hin jiranii karaarratti rakkataa jiru haalaan baay'ee. Ijoollee maaliif gubate? Ijoolleen yeroo darbe baatii 5 dura immigireeshinii biyyattii kan warri seeraan ala seenan jedhamee qabamanii hidhamanii turanii achitti jeequmsa walitti bu'iinsa uumameen gubateera. Lakkoofsa isaanii beekuyyuu baatu addunyaan akkuma irraa haasa'aa turte ijoollee hedduun gubataniiru. Kan lubbuun darbe jira kan qaamaa irratti jira. Warri lubbuun darbe jira warri qaamaa irratti immoo kanatti
hospitaala biyyattii keessatti kanatti rakkataa yeroo gargaarsa tokko alatti jechaadha. Kan mana jalatti hidhamanii turanii baqattoota? Baqattoota jalqaba waliin hidhamanii fi warra waraqaa hin qabne warra waraqaa qabu adda baasuudhaan jedhanii akka waggaa lamaatti kan waraqaa kennu qaama mootummaati waan ta'eef sana adda baasuudhaaf akkuma waajjirri isaanii dhimmichi siyaaree walitti hidhama waan qabaniif immigireeshinii akka waajjirri jala kana adda baasuudhaaf walitti bu'anii jiru. Akkasitti akkasitti ijoolleen nyaata hin nyaannu yookiin biyya keessa gaggeessaa yookiin immoo qommaa tokko nu godhaa kan jiru irratti nyaata jedhani nyaata nyaadhaa kun nyaannu irratti walitti dhumamee jiru akka quba qabutti jechaadha. Uummatuma Oromoo magaalaa sanaa jiru waanuma qabu wal gargaaree akka itti saalaa ture malee gargaarsi seeraan godhameef illee hin jiru. Sabaahimaan biyya sanaa waa'ee waan iddoo sanatti ta'e maal jedhee gabaase? Bal'inaan hin gabaasne garuu akkanii aljaziiraa irraa hordofee fi waan dalagne sanatti itti qaanfannee irraa warreen kana dalagan seeratti ni dhiyeessinaa jedhame garuu immoo waan ammonaatti waan kana jedhamee uummataaf illee kanaaf wanti ibsamee jiru lammata illee deebinee miidiyaa irraa waan sana hin agarree aljaziiraa miidiyaalee akka Faransaayii 24 torbee tokko guyyaa 15 waan sana haasa'anii lammata naannoo lafaa kaasee jiru waa'ee dhimma baqattoota Yaman kana. Durri Yamaniin ba'anii gara Saawud Arabiyaa deemuudha. Amma Saawud Arabiyaa ammayyuu baqattoonni jiran rakkina guddaa keessa jiru. Maal gootu gaa? Furmaanni tokko hin jiru. Daangaan fameeraa warra jiru rakkoo cimaa keessa jiru. Kanaaf namoonni hunduu waan gurguranii waan jedhamu nama maraatee jira. Ijoollee dargaggoo kan sammuun isaanii maraannaa keessa qabanii dhabaa tokkollee dhageessaadha. Uummanni biyya sanaa kan Yaman maal fakkaata jireenyi isaanii? Haala ulfaataa keessa jiru maali biyyattiin lolaa lammata immoo baadiyyaa keessa lola hamaa deemaa jira lola jabaa deemaa jira isaan buqqaanii magaalaa sanaa kana keessa immoo namni haaraan Oromoo ta'uu namni Itoophiyaa ta'uu dhufee mana argachuu hin danda'amu manni isaa hin jiru abanii taa'aa bulaa jira yoo mayyuu maallaqa kiisaa keessaa qabaattee mana isaa eeggachuu hin dandeenye biyyattii ofiiyyuu buqqaanii hammaatee jireenyi harka garaa isaaniitti irra darbee waan nyaatamu guyyaatti tokko yoo dhabamaatti jira biyyattii baay'ee rakkoo cimaa jira biyyattii keessa abbaan biyyaa hojii hin qabu baqataan hojii hin qabu kanatti waan hundaa wal makiina muka haara deemu waa'ee calaqqa maraateetti jechuun haalan kana keessa jirtu. Waa'ee dhukkuba koronaa wal qabatee maayinni rakkinni jiru? Rakkinni jiru muuxannoon namaa kennamu hin jiru gosoonni namaa kennamu hin jiru sababa koronaatiif immoo addatti baqattoonni wanti godhamu hin jiru fakkeenyaaf ammoo tokko koronaatti yoo qabamee oksijiinii barbaachisaa maateriyaal hedduu barbaachisaa kanaaf baqattoonni yoo dhukkubuma bitaan kan saadabaman ta'e haalan taanee miidhamuu caala namni walirra gala waliin heddummaatee waan waliin galuu fi baay'ee rakkoo cimaadhaan saaxilamuu danda'u baqattoonni keessattiyyuu. UNHCR jiraatee isin hin gargaaru taanaan maal ta'uuf deemtu? Nama umuriin isaa guddaa jira. Kan umuriin isaanii waggaa 15 gadi jira. Kanaaf baay'ee wanti jiru gara fuulduraatti sodaachisaadha. Haalli jiru baay'ee kan nama sodaachisa. Uummanni tokko yoo ta'u baqattoonni akkasii haalaan baay'ee miidhagee hojii fayyaa tokkotti. Miiliyoonni kan addunyaa hunduu akka baqattoota Yamaniif birmatan.